kabajamtootaa fi daawwattoota yuutuubii keenyaa ammas walitti deebinee jirra. Logic and Critical Thinking Chapter 4 paartii sadaffaadhaan walitti deebinee jirra. Kanaafuu paartiin sadaffaan keenya Principles of Critical Thinking jedhama. Yeroo darbe paartii 2 irratti Principles of Good Arguments waliin ilaallee jirra. Akkasumas Standards or Criteria of Critical Thinking wajjin ilaallee jirra. Asirra wanti tokko akka walitti isin harkaan buune Standards or Criteria of Critical Thinking kan jennu 8 sanii fi Principles kunis akka walitti isin harkaan buune, akkasumas immoo Principles of Good Arguments kan jennu isaan 5 sunii fi inni kun akka walitti isin harkaan buune jechuudha. Standards yookaan Criteria of Critical Thinking warroonni jedhaman 8 kan dura kutaa lammaffaa keessatti paartii jalqabaa irratti barreedha. Akkasumas immoo Principles of Good Arguments kan jedhaman isaan 5 kutaa lammaffaa keessatti barree fi yoo kan ta'u taate as keessatti wanti nuti baruu deemu Principle of Critical Thinking dha. Baay'inni Principle of Critical Thinking 7. Principleonni sun maal akka ta'an kan waliin ilaallu ta'a. Principleota 7 Critical Thinking san keessa inni dura Fallibility Principles or Principles of Fallibility kan jedhamudha. Principle Fallibility jechuun seera maaliiti? Seera dogongora ofii fudhatu takka humootuyyuu amanuuti jechuudha. Namni tokko critical thinker jedhamuudhaaf waan dogongora imperfection isaa takka mistake isaa dhumarratti gaafa mistake isaa suni proof kan ta'amu taate fudhatu danda'uu qabaata jechuudha. Yooniif kan hin fudhanne taate seera badii ofii fudhachuu takka dogongora ofii fudhachuu kana yoo kan hin qabaanne taate critical thinker jedhamu jechuudha. Kanaafuu seerota critical thinker qabaachuu qabu keessaa seerri tokko waan balleessa san fudhachuudha jechuudha. Akka dogongora isarraa argame san amanee dogongora kiyyaan sirreeffadha jedhee fudhachuu danda'uu qabaata jechuudha. Kanaafuu each participant in a discussions of distributed issues should be willing to accept the fact that he or she is imperfect jedha. Each participant takkaa'u hirmaatan maali marii distributed issue takkaa'u mootu dhimma walitti bu'iinsa takkaa'u mootu dhimma irratti wal dhabbeen uumame san keessatti hirmaatan. Marii jiraame discussionii dhimma wal dhabbeen irratti uumame sanii keessatti tokkoon tokko warra hirmaatan sanii fedhii maalii qabaachuu jedha. Willing to accept fedhii maal fudhachuu, dhugaa takkaa'u faaktii san fudhachuu. Maal ta'u waliin he or she is imperfect, dhugaa isheen takkaa'u inni achi keessatti irraa maqe takkaa'u mootu irraa gore san gaafa namni biraa dhugaa tana jira dhugaa tanarraa ni gortee jedhanii itti himan fedhiin takkaa'u wiilingiin dhugaa san fudhachuun participantiin hundi qabu maal jedhama? Principle of Fallibility jedhama. Takkaa'u Fallibility Principle jedhama. Kanaafuu Fallibility Principlein maalidha? Fedhii tokkoon namoota dhimma wal dhabbeen irratti uumame san irratti hirmaatanii marii dhimma wal dhabbeen irratti uumame san irratti hirmaatanii fedhiin isaan dhugaa isaan irraa maqan takkaa'u isheen irraa mayxe san fudhachuuf qabdu Principle kam jedhama? Principles of Fallibility or Fallibility Principle jedhama jechuudha. Kanaafuu nam tokko critical thinker jedhamudha. Principle takkaa'u dambii yookaan seera kana qabaachuu qaba. Seerri kun maal jedha? Namni tokko erga argumentii tokko keessatti hirmaate erga ishuun sun ishuu irratti wal dhabame ta'e yoo dhugaa wayirraa kan maqu ta'e takkaa'u dhugaa tokkorraa kan goru ta'e dhugaa san namni irraa gorte jedhee dhumarra yoo kan yaadachiisu ta'e yookaan dogongora isaa kan itti himu ta'e wanti kun dogongora kiyya jedhee faaktiin kana jedhee fudhachuu danda'uu qabaata. Yoo kan hin fudhanne taate mootu Principle Critical Thinking guunne critical thinker jedhama malee critical thinker hin jedhamu jechuudha. Kanaafuu one must acknowledge that one's own initial view may not be the most defensible position on the question jedha. Laala namni tokko durumaayyuu gaafa discussionii disputed issue tokko irratti hirmaatu durumaa maal acknowledge gochuu danda'uu qabaata? Maal sammuu ofii amansiisuu qabaata? Yookaan maal beekuu danda'uu qabaata? Once on initial view tokko yaanni inni jalqaba kenne takkaa'u yeroo jalqabaatiif yaanni inni kenne sun maal ta'uu akka hin dandeenye not be the most defensible position on the question.
gaafii isatti ka'e san irratti furmaata takkaa'u deebii akka ta'uu hin dandeenye sammuu fi amansiisee deemuu qaba. Kana jechuun ani perfectidha, ani qulqulluudha, wanti an jedhe hundi fudhatama ta'uu danda'u qabaata, wanti an jedhe hundi faktidha jedhee deemuu osoo hin taane durumaa'uu yeroo jalqabaatiif yaanni ani kennu viiyuun ani waan tokko irratti kennu fudhatama dhabuu danda'u, fudhatama akka hin qabaannes ni mala takkaa'u mootiyyuu likkitti difeensabilii miti poozishina irratti barbaachisan irratti quubsaa tahuu dhabuu danda'a jedhee sammuu ofillee amansiisuu danda'u qabaata jechuudha. Yoo jalqaba haala kanaan sammuu ofii hin amansiisne yeroo namni dogongora isaa itti hime ati dogongortee viiyuun kee kun most difeensabilii miti poozishina kanarratti jedhaniin fudhachuu didaa jechuun ni kaada akka hin fudhanne ta'a. Garuu yoo durumaa'uu viiyuu kana takkaa'u mootu yaanni inni kennu yeroo hunda akka fudhatama hin qabne takkaa'u mootuyyuu 100% fudhatama akka hin qabne yoo kan of amansiisee deemu taate fudhatuu danda'a jechuudha. Kana jechuun probability lamaan deemuu qaba jechuudha. Namni disputed issue tokko keessatti hirmaatu maybe yaanni kiyya kun fudhatamuus danda'a, fudhatamuu dhabuus danda'a jedhee yaaduu qaba malee 100% ni fudhatamuu dhabuu hin qabu jedhee yoo kan deemu taate gaafa dogongora uume dogongora isaa san fudhatuu dida jechuudha. Kanaafuu nam tokko critical thinker ta'uudhaaf jalqabumaa maal ta'eetiin hin deemuu qaba. Yaanni kiyya maybe fudhatamuus danda'a, fudhatamuu dhabuus danda'a jedhee probabilityidhaan deemuu qaba malee 100% fudhatamuu qaba jedhee deemuu hin qabudha jechuudha. Principaliin lammaffaan immoo the truth seeking principle kan jedhamudha. Maalidha? Seera dhugaa barbaadu, dhugamaaf deemuu jechuun namni deemu kun namni critical thinker ta'e sun issue san keessatti maal nama barbaadu qofa ta'uu qaba, dhugaa nama barbaadu qofa ta'uu qaba jechuudha. Yoo dhugaan isa moosifte moo'e, yoo mootu dhugaan inni barbaadu sun isaaf kan hin argamne ta'e mo'amee galuudha jechuudha. Kanaafuyyuu yoo ka dhugaaf seekka ta'u taate dhugaaf kan deemu taate namni sun critical thinker jedhama jechuudha. Argumentii tokko keessatti each participant tokkoon isaanii ka dispute issue san keessatti hirmaatan, marii san keessatti hirmaatan should be committed to the task of seriously searching or finding for the truth. Maal ta'uu qaban jira tokkoon hirmaattota dhimma waldhabbeen irratti uumamtee takka argumentii san keessatti hirmaatanii takka tokkoon hirmaattota sanii warra taskin isaanii dalagaan isaanii maal ta'e ta'uu qaba seriously searching for the truth, warra dhugaaf qorannoo geggeessan takka dhugaa barbaadan san tahuu danda'uu qabaatanii jedha. Kanaafuu critical thinker principaliin takka seerri inni lammaffaan dambiin lammaffaan inni qabaatu qabu nama dhugaa barbaadu tahuu qaba. Warra searchiin isaanii takka qorannoon isaanii dhugaa ta'e takka dalagaan isaanii dhugaa barbaadu ta'e tahuu danda'uu qaban jechuudha. One should be willing to examine alternative positions. Namni tokko maal qabaachuu qaba jedha? Fedhii maalii qabaachuu qaba? Examine alternative positions seriously and look for insights in the position of other side. Alternative position jiru san examine gochuu takkaa'u madaaluu danda'uu haala maal ta'een serious ta'een haala gadi fageenyatiin takkaa'u haala xiinxallaa qabuun alternativeota jiru hunda madaalee look for insights in the position of others. Ammallee mootu dhugaan tun kallattii isaa jiraachuu malti, kallattii mootu nama biraa faallaa isaa opponentii isaa sanis jiraachuu malti waan ta'eef kanaafuu alternativeota jiru hunda madaaluudhaan akkasumas mootu position nama biroo san illee deeply xiinxalluudhaan bakka dhugaan jirtu barbaadee dhugaa san qabachuu danda'uu qabaata jechuudha. Kanaafuu critical thinker tokko maal kan barbaadu ta'uu qaba, dalagaan isaa dhugaa kan barbaadu ta'uu danda'uu qabaata. Akkasumas position nama biraatii fi alternativeota jiran san hunda seriously maal gochuu qaba? Examine takkaa'u mootu tested gochuu danda'uu qabaata. Maal argachuudhaaf? Dhugaa san argachuudhaaf jechuudha. Inni sadaffaan charity principle kan jedhamudha. Charity principle jechuun principle tola ooltummaati. Nam tokko critical thinker arga jedhame issue san irratti namni faallaa isaa yoo waa haasa'u jiraatu taate nama faallaa isaa yoo inni kan dogonguru taate ni gargaaraa takka hommootuyyuu waan inni himachuu barbaadu san irraa himaa ani bifa haarawaan argumentii isaa san reformulated godha yoo kan jedhu taate maal gochuu danda'u qabaata? Akkuma namichi sun silaa formulate godhachuu barbaade sanitti akka haqa jirtu sanitti reformulated godhee fi himuu fi danda'u qabaata malee inni kun faallaa kiyyaa waan ta'eef inni kun akka mo'amuuf argumentii isaa kana jalaa haala sirrii hin taane reformulate godhuu qaba jedhee nama yaada xixiqqaa akkana hammeenya kana yaadu ta'uu hin qabu jechuudha. Maal jedha? It records that the formulations of all position defenses and attacks should be free of any kinds of
linguistic confusion and clearly separate from what other positions and issues jedha. Namni tokko fakkeenyaaf tola ooltummaadhaan akka abukaatoo ta'etti bakka kan kee kana yaada kee kana siif mormaa takka humutu argumentii kee kana siif si gargaaraa yoo kan jedhuun taate takka reformulate si godha yoo kan jedhuun taate maal gochuu danda'uu qabaata yooniif namicha kana gargaaruu barbaade akkuma arguwariin jalqaba argumentii isaa kaasisanitti osoo haala sanirraa maysine ammendi gochuudhaan fooyyessuudhaan qofa himuu fi qabaata akka humutu argumentii san keessatti hirmaata ta'uu qaba malee argumentii namicha sanii afaan inni hin beeynen. Fakkeenyaaf namni tokko afaan Oromootiin nama wayii wajjin muggutii takka wal mormii godhu jira. Namni tokko abukaatoo siitaa bakka sirraa bu'a jedheeni afaan Amaariffaatiin isa bira dhaabbatee waan inni hin beeyne jechuun waan inni hin beeyne afaan inni hin beeyne yoo ka dubbatu taate namtichi sun na gargaaree fi mootu natti ragaa ba'eef naa ragaa ba'e hin beeku waan ta'eef. Kanaafuyyuu yooniif charity principlein kun namni critical thinker ta'e nama tokko yoo olaantummaa maali tola ooltummaa barbaade takka isa gargaaru yoo barbaade takka abukaatoo yoo irraa tahee bakka isaa bu'ee argumentii isaa san bakkaan ga'u yoo barbaade tokkoffaa afaan namichi sun beekuun afaan namichi isa bakka buufatee sun beekuun argumentii san maal gochuufii qaba mormuufii qaba. Lammaffaa mootu haala namicha saniif ifaa ta'ee fi isaaf galuunillee maal gochuufii danda'uu qabaata defense gochuufii danda'uu qabaata malee direction inni hin beekne fi afaan inni hin beekne fi akkasumas mootu dhimma inni hin barbaanne keessa seenee argumentii isaa kallattii biraatti jala jijjiiruu hin qabu jechuudha. Kanaafuu namni critical thinker ta'e yeroo namarraa bakka bu'ee namaa mormullee haaluma namichi sun barbaadu saniin kan namaa mormuu fi akkasumas afaan namichi sun beekuun fi hubatuun kan nama mormuudha jechuudha. Yooniif kanarraa kan godhu taate principally charity cabse waan ta'eef critical thinker jedhamu jechuudha. Principle inni afraffaan the burden of proof principle jedhama. Itti gaafatamummaa waan gaafatamte san proof gochuu takka waan dubbatte san ragaa itti fiduu jechuudha. Principle kana qabaachuu nam tokko critical thinker jedhamuudhaaf waan dubbate saniif ragaa dhiyeessuu danda'uu qabaata. Wanti kun akkana ta'a tokko ida'uu lama sadi ta'e yoo jedhe proof gochuu danda'uu qabaata jechuudha. Itti gaafatamummaan tokko ida'uu lama sadi ta'uu san akkamitti akka ta'e yoo ka gaafatamu ta'e deebii dhiyeessuu fi responsibilitiin takka bardaniin isarra jira jechuudha. Kanaafuu nam tokko critical thinker kan jedhamu waan dubbate saniif proofii takka mootuyyuu evidence dhiyeessuudhaaf responsibility bahatuu danda'uu qabaata jechuudha. These principles requires that the burden of proof for any position usually what rests on what participant who sets for the position jedha. Kanaafuu principle kana keessatti jedha bardanii waan tokko proof gochuu eenyurratti restita jedha. Any position kallatti makamiinuu haa gaafatamu takka kallatti makamiinuu irratti haa ka'u itti gaafatamummaa waan san proof godhu eenyurratti kufa jedha takka eenyurratti rarraa jedha. Participantii who set for the position san bakka bu'ee position san jiru. Fakkeenyaaf namni tokko roobni gannaa bu'aa qabaa yoo kan jedhu taate roobni gannaa bu'aa qaba jedhee roobni gannaa bu'aa qabaachuu san mormii kan nama waliin kan geggeessu taate takka mootu baadiyyaa caalaa magaalatu caalaa takka mootu magaalatu baadiyyaa caalaa yoo kan jedhu taate magaalaan akka baadiyyaa caaltu kallattii kamiinuu gaafii gaafatameef deebii gahaa ta'e kennuun takka mootu sababa gahaa ta'e proof gochuun isumaa posiitiona magaalaa dhaabbatee jechuun bakka magaalaa bu'ee magaalaa san deeggarutti jiru takka magaalaa sun faayidaa qabdii baadiyyaa ni caalti jechuu jiru san irra jira jechuu deebii gaafii gaafatamu hundaaf kennuun isarra jira jechuu. Kanaafuu yoo critical thinker taate waan tokkoof gaafa mormuuf ol kaate gaafa waan takka dubbatte kallattii kamiinuu waan sit dhufe saniif takka gaafii sit dhufe saniif deebii kennuu danda'uu fi sababa gahaa ta'e dhiyeessuu danda'uun maal sirra jiru itti gaafatamummaa sirra jiru yookaan bardanii sirra jiru. Bardanii kana bahachuu yoo kan hin dandeenye taate ati critical thinker miti jechuudha. Akkasumas immoo yaanni ati bardanii malee namaaf ibsitu sun illee critical thinking hin jedhamu jechuudha. If an opponent asks the proponent yoo opponentiin morkataan sun asks the proponent nama yaada dhiyeesse kafaallaa isaa san should provide an argument for that position argumentii inni dhaabbate saniif deebii dhiyeessuu kana. Kana jechuun namni baadiyyaa deeggaru namicha magaalaa deeggaru san morkataa isaa san yoo mee magaalaan akkamitti baadiyyaa caaltee magaalaan lafa qonnaan qabdu magaalaan loon
baay'inaan keessatti hin horsiifamuu jedhe yoo ka gaafii gaafatu ta'e gaafii kallattii kamiin waa'ee magaalaa irratti ka'e saniif namni argumentii bakka magaalatu baadiyyaa caalaa jedhu san bu'ee mormuu takkaa'uu falmii gaggeessuun deebii deebisuun itti gaafatamummaa dugda isaarra jiru jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaa kana baatuu danda'uu qabaata yoo kan hin baanne taate inni critical thinkeraa miti. Thinkingiin isaa sunillee critical thinking jedhamu maal jedhama malee an critical thinking jedhama jechuudha. Principle inni shanaffaan immoo principles of charity jedhama. Kanaafuu inni olitti dabarsine principles of clarity dha. Charity jechaanii turre maqaan clarity jechuudha. Principles of gara olitti isinii deebisa. Principles of clarity dha jechuudha. Asitti ka dabarsaa ture principles of clarity waan tokko qulqulleessuu qabda jechuudha. Laangujii namni beekuun yookiin tiinkara taate laangujii namaa ifa ta'uun kana jechuun ka proponenti ati yoo opponentii taate ka proponentiin kee hubatu saniin ibsuufii danda'u qaba. Waa'ee baadiyyaa fi magaalaa wal mormaa jiraatte namni baadiyyatu magaalaa caalasiin jedhu ka afaan Oromoo qofa beeku yoo kan ta'u taate ati mootu even maa abukaatollee bakka hin buufanne yoo afaan Oromoo inni beeku san hin beekin isa mo'achuudhaaf jettee dirqama afaan inni beeku saniin dubbattee sababa afaan Oromootiin sababeeffame himtee fi mo'achuu danda'u qabaatta malee afaan Amaariffaa, afaan Arabiffaa fi afaan biroo kan inni hin beeknen sababa dhiyeeffattee yoomillee isa moo'e jechuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu principle of clarity afaan inni beekuu fi akkasumas immoo kallattii inni sun hubachuu danda'uun isa san maal gochuu danda'u qabaatta defense gochuuf deemuu danda'u qabaatta. Inni shanaffaa principles of charity dha. Principle of charity jechuun namni tokko yoo abukaattummaa takkaahu mirga bakka kee san bu'ee siif mormuu yoo kan sirraa fudhatu taate namni sirra mirga bakka kee bu'ee mormuu fudhate sun yoo critical thinkera kan ta'u taate takka ummatu thinking isaa critical thinking dha kan jennuun taate yoo maal ta'edha if a participant argument is reformulated by what by the opponent morkataa saniin argument isaa yoo reformulated kan godhu taate it should be what maal ta'uu qaba yoo reformulate godhare deebe it should be carefully expressed in it is strongest possible version that is what consistent with what is believed to be the original intention of the argument. Kana jechuun fakkeenyaaf opponentiin tokko jira sirraa bakka bu'ee abukaatoo ta'e sirraanii mormaa waan kanaa natti kennii jedhaan yeroo natti kennii jedhuun san argumentii kana namtichi kun haalli inni ittiin expressed gochuu danda'u maal ta'uu danda'u qabata strong possible version tahee possible version cimaa tahee possible version cimaa san waliin maal ta'uu qaba consistent with the original arguer intention. Nama ati irraa bakka buute san intention inni qabu magaala caalaa jechuu yoo kan ta'u taate ati fiddeetiin immoo magaalaan hin caaltu yoo kan mormituuf taate abukaatoo irraa bakka buune jechuu. Kanaafuu abukaatoo taate erga irraa bakka buute yaada original argueriin qabu san kan jabeessu formulate gochuu reformulate gochuu danda'u qabaata malee ka isa san weak godhu takka ka isa san laaffisu reformulate gochuu hin qabdu jechuu. Yoo dandeette kanuma akka isaa yoo dandeette kan isarra jabaate intentioniin kanuma isaa ta'e yoo dadhabde mootu ka isaa san xiqqeessu takka diiguu hin qabdu jechuudha. Kanaafuyyuu principle of charity maalidha namni critical thinker ta'e yoo namarraa bakka bu'ee mirga bakka bu'ummaa argatee argumentii nama tokko faallaa isa wajji yoo kan defense godhu taate tokkoffaa intentiona arguerii jalqabarraa hin bahu yaanni isaa lammaffaa irratti mootu arguerii irraa mirga bakka bu'ummaa argatee fuudha san caalaa maal gochuu qaba strong taheetiniin defense gochuu danda'u qabaata san caalsisee defense gochuu danda'u qabaata malee laaffisee haga namicha irraa fuudhee san yoo kan hin geenne taate namti sun critical thinker jedhamu thinking inni waan kana irratti qabulle critical thinking jedhamu jechuudha. Kanaafuu if there is any questions about the argument ammallee erga namichi kun mirga bakka bu'ummaa argatee akka abukaatootti erga irraa mormaa jiraate gaafiin kamuu dhimma inni irraa mormuuf bakka bu'e san yoo kan itti ka'u taate namtichuma bakka bu'e kana ka charity fudhatee takka mirga tola ooltummaa fudhatee bakka namichaa kana bu'etu deebisuu danda'u qabaata. Yoo gaafii kallattii kanaan dhimma kanarratti ka'e kana hin deebisne taate namtichi kun bakka hin buuneef jechuudha. Indom isatti ragaa baay'ee malee isaaf ragaan baane takkaa'u isarraa defense hin goone jechuudha. Gaafii san deebisuu danda'u qabaata. Gaafa duraatu maal jedhe dhufe waan ta'eef yoo xiqqaate hanga ati mormite kanaaf sanaa oliin siif mormaa jedheeti irraa mirga bakka bu'ummaa fudhate waan ta'eef
Kanaafuu the arguer should what be given the benefit of any doubt in the what reformulation or when possible given the opportunity to amend it. Kanaafuu namni abukaatoo inni irraa bakka bu'e takka ka mirga abukaattummaa kenneef sun isa shakkuun qabu isa saniif amanamaa ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Nam tokko critical thinker erga ta'e namtichi kun na baasaa na mo'aa argumentii kiyya kana fiixa na baasa jedhee ka itti amanu ta'uu danda'u qabaata malee ka daabti isa godhu takka ka shakkii keessa reformulation inni godhe kana argumentii inni irraa bifa haarawaan uumeef kana takka bakka irraa bu'ee mormu jiru kana ka shakku ta'uun qabu jechuudha arguwariin jalqabaa sun. Akkasumas when possible yoo kan danda'amu taate maal gochuu fi danda'u qabaate ndom given the opportunity to amend it carraa argumentii isaa sanuu maal gochuu haaromsuu takka uummatu fooyyessuu qabaachuu danda'u qabaata. Kanaafuu nam tokko critical thinker jedhamuudhaaf principally charity illee qabaachuu qaba yoo akka tasaa ta'e namarraa bakka bu'ee hojii tola ooltummaa tokko hojjete hojii tola ooltummaa san keessatti ka shakkamu ta'uun qabu. Akkasumas immootu hojii bu'a qabeessa takkaa'uu nama irraa bakka bu'e san caalu hojjetee argamuu danda'u qabaata jechuudha. Principally inni jaaffaan immootu the suspension of judgment principle jedhama. Kun immootu principally maalitti murtii dhaabuti. Wanti tokko yoo opponentii fi proponentiin sun kan walii hin galle taate deciisioniin barbaachisummaatu deciisionii hatantamaa yoo kan ta'u taate isaan lachuu yaaduma sirrii dhiyeeffatan ganamarraa eegalanni haga galgalaatti haga aduun dhi'utti jarri kun lamaa yoo wal moohuu dadhaban evidensii sirrii walitti fiduudhaan sa'a dheeraa yoo kan walitti fudhatan taate yeroo kana murtii maal gochuutu jira principally murtii dhaabsisuu takka waliin dubbii isaanii argumentii isaanii achumatti cut out gochuutu jira jechuudha. Namni critical thinker ta'e qilee hageesiin fagaattu yoo argan irraa dhaabbatan akkuma Oromoon jettu san yoo jarri kun carraa wal moohachuu hin qabne gara fuulduraatti ilaalee namni critical thinking qabu keessaa jalaa dhaabbatuu qaba jechuudha. Inni tokko isa biraa jalaa maaliif jenna yeroo dheeraa yoo kan itti fudhatu ta'e inni hayyuu ta'e inni critical thinker ta'e jalaa dhaabbachuu danda'u qabaata jechuudha. Kana jechuun argumentii itti jiru san osoma carraa mo'achuu qabu kana maal ta'uu qaba jalaa mo'amuu takka ummatu jalaa duuba deebi'uu danda'u qabaata jechuudha. These principles record that if no position is defended by what good argument maal jedha principleen kun kan inni garsiisu jedha takka kan inni barbaachisu yeroo kamedha yoo positioniin tokkollee hin jirre good argument lachuu good argument yoo ka gaggeessan taate positioniin inni tokko isa biroo itti moo yoo kan argame taate jarri kun carraa itti wal moohuu yoo kan hin qabaanne taate or if two or more positions seem to be what defended with equal strength ciminna wal qixa ta'een arguwarii lamaan sunii fi lamaa ol kan ta'an sun position isaan irra jiran saniin haala wal qixa ta'e yoo kan wal mormuu jiran takka ummatu strengthii wal qixa ta'een wal oofutti yoo kan isaan jiraatan taate maal jennaani one should what suspended judgment about the issue tokkichi keessa jira ka critical thinker qabu sun tokkichi keessa maal gochuu danda'u qabaatedha issue san suspend gochuu qaba murtii issue sanii takka murtii dhimma sanii dhaabuu qaba takka humootu suspend jechuun dhaabuu takka kutuu danda'u qabaata jechuudha. Maaliif wal mohuu dadhabanii mijarlachuu strengthii takka force wal qixa ta'een pressure wal qixa ta'een wal dhiibuu jiranii wal jalaa galuu hin dandeenye inni critical thinking qabu takka critical thinker kan ta'e maal godha issue osoma akka hin mo'amin beeku kana akka nama mo'ameetti maal dhaaba achumatti dhaabee gara decisionii deemaa jechuudha. If a practical consideration seem to record a more immediate decision, one should weigh what the relative benefits or harm connected with the consequences of what suspended judgment and decide the issue those grounds jira. Kanaafuu if practical consideration in tokko yoo kan raawwatamu ta'e maal gochuu qaba akkamitti jala dhaabbataa kan jedhuudha. Maal gochuu qaba jedha maal way gochuu qaba maal safaruu qaba jedha benefit fi harmi maal waliin connected ta'e consequence argumentii san jala dhaabbachuu an yoo jala dhaabbadde bu'aatu jira moo miidhaa jira yoo inni jala dhaabbachuun bu'aan kan jiraatu ta'e jala dhaabbachuu yoo inni jala dhaabbachuun immoo harmi yoo kan fidu ta'e moo itti fufuudha jechuudha. Kanaafuu maal laalee jala dhaabbatare namni critical thinker qabu kun benefit fi harmi inni murtii issue sanii jala dhaabu fi dhaabuu dhabu irratti hunda yoo jala dhaabe benefitiin jiru maal yoo jala dhaabuu dhabe ho benefitiin jiru maal yoo jala dhaabe ho harmin jiru maal yoo jala dhaabuu baate harmin jiru maal de consequences sallale yoo consequences yoo inni jala dhaabe gaariin ka dhufu taate jala dhaabbachuu danda'u qabaata jechuudha namni critical thinker ta'e. Kanaafuu
wanti isin beekuu danda'u qabaatan principle suspension of judgment jedhamu kun yeroo inni barbaachise yeroo opponent fi proponent takkaa'u arguariin walii faallaa sun lamaan equal strengthidhaan defend wal godhaa jiraatanii fi akkasumas position inni tokko isa tokko ittiin defend godhu yoo kan hin jiraanne ta'e inni tokko isa biroo mo'achuudhaaf yoo carraan kan hin jiraanne ta'ee fi yeroo dheeraa osoo isaan good argument gaggeessan kan itti fudhatu yoo ta'e decision barbaachisu mootu conclusion irra ga'uun sun yoo immediate kan nuti ta'u taate takkaa'u mootu urgency yoo kan nuti ta'u taate dirqama maal gochuu qabna suspend gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu namni suspend godhu sun keessaa critical thinking qabudha. Kanaafuyyuu namni critical thinking qabu yeroo haalli sadeen amma isinii hime kun kan mudatu ta'e maal godha judgmentii san kan dhaabu tahaa jechuudha. Kanafuyu if suitable evidence is what so lacking that one has no good basis for what making a decision either way, it may be what quite appropriate to suspend the judgment on the matter and wait until what there is more of the basis for the decision. If suitable evidence in mijata ta yo kan jiraatu ta mal yo kan dhabamu ta lakin takkawan kinni evidence suitable ta'e kan dhabamu yoo ta'e jedha maaltu argameedha good basis for making what decision jedha decision uumuudhaaf maayini good basis qabna either what way it may what quite appropriate inni kun appropriate ta'uu danda'a yookaan mootu maal gochuudha suspend judgment jedha. Kanaafu yookaan judgment san gidduutti dhaabu takkaa'u karatti dhaabu yookiin immootu gara decision deemutuyyuu maalidha murteessaadha. Kanaafuu principiliin charity fi akkasumas immootuyyuu principiliin suspend judgment kana kan garsiisudha jechuudha. Inni torbaffaa fi inni dhumaamotu resolution principilidha. Inni kun immoo gara furmaataa deemudha. Achitti erga dhaabbate suspend erga godhame tartiiban deema wanti kun. Erga wanti kun suspend godhame gidduutti adda kutame gara decisionii deemta jechuudha. Gara decisionii deemta jechuun immoo gara solutionaa deemta jechuudha. Kanafuyu the resolution principle kan jennu kun an issue should be what considered resolved if what the argument is kanafu dhimmi tokko furame kan jedhamu principle kana jalatti dhimmi tokko furmaata argate kan jedhamu yookaan argumentiin tokko furmaata argate kan jedhamu yoonif argumentiin sun tokko fa structurally sound ta'e kana jechuun logical connection sirrii qabaate yoo logical solution sirrii qabaate valid ta'e jechuudha. Validii birallee dabalatee truth value premise san hundaatu yoo kan true ta'e taate structurally sound taana wantichi maal taha gara solution deemame sun jedhama. Lammaffaarratti uses relevant and acceptable reason ni argumentiin sun fayyadame barbaachisaa fi acceptably yookaan sufficient yoo kan ta'u taate issuun sun maal ta'e jennaani resolve ta'e furame jennaani. Akkasumas immootu provide sufficient grounds to justify what the conclusion. Amalle mal principle mal guttachuu qaba ma good argumenting ka sufficient guttachuu danda'u qabaata. Inni dhumaamoto include the effective rebuttal. Kanaafuyyuu issuun tokko solved ta'e kan jennu yoo argumentiin sun criteria good argumentii ka arma dura isinii hime san shanan tokkoffaa structural sirrii qabaate structurally sound ta'e lammaffaa relevant ta'e sadaffaa acceptable ta'e afuraffaa sufficient ta'e shanaffaarratti rebuttal effective yoo kan ta'u taate kallattumaan issuun argumentiin akkana irratti gaggeeffame sun maal jedhama resolved issue jedhama jechuudha. Dhimma furmaata argate takka humuutu rakkina furmaata argate jennee waamuu dandeenya. Kanafuyyuu asirra partii tana waan lama sadi jenne kan dhaamnu ta'a. Characteristics of critical thinking jedha. Basic traits of critical thinking amaloonni bu'uuraa critical thinking amaloota armaan gadiiti. There are some disposition and attitudes, skills and abilities, habits and values that every critical person should manifest jedha. Kanaafuu wantoonni armaan gadi ilaalchi dandeettiin akkasumas immootu habit amalli sonnii fi wantoonni kana fakkaatan kan namoota critical thinking qabanirraa calaqqisuudha. Namni critical thinking qabu attitude mataa isaa qaba, skill irraa calaqqisu qaba, ability mataa isaatiif habit mataa isaa kan qabudha jechuudha. Kanaafuyyuu tokkoffaarratti behavior takka future yookaan characteristics of critical thinking keessa maal jennaani critical thinker maal ta'a tokkoffaarratti honest ta'uu qabu.
amanama ta'uu danda'u qabaata wisdom self matama isaa saniifuu amanama ta'uu danda'u qabaata kana jechuun self esteem fi self confidence qabaachuu danda'u qabaata jechuudha acknowledging what they don't know ammallee waan hin beekne tokko mootuyyuu hin beeku jedhee of amansiisuu sammuu ofiitti himuu danda'u qabaata malee wallaala ofiisan dhoofatuun qabu wallaala ofiisan amanee awwaan kana hin beeku jechuu danda'u qabaata kana jechuun ufiif amanamaa ta'e jechuun waan hin beekne san hin beeku jedheetini ufitti himuu danda'u qabaata jechuudha recognizing their limitation ammallee hanqinna isaa takka'u dadhabbina isaa sanillee beekuu danda'u qabaata being watchful of their own errors ammallee dogongora isaa san ufuma isaatti irra deebi'ee kan laalu ta'uu danda'u qabaata jechuudha critical thinker tokko ammallee regard problems problema sanii wal qabatee controversial issues as exciting or stimulating challenge problemi isa mudate sanii fi controversial issue confuse nama godhuun takka wal xaxaa ta'an ka isa mudate san akka maalitti ilaalu stimulating challenge gara fuulduraatti na seessu malee homaa miti jedhee itti fufuu qabaachuu karooraa fi kaayyoo isa malee gufummaan takka isa dho'ina rakkoon tokko isa mudanna rakkoo san argee yoo ka duubatti deebuu taate namni sun critical thinker jedhamu kanaafuu critical thinker jedhamuudhaaf yoo problemi fi issue wal xaxaa ta'e tokko isa mudate issue san maal jedhee amanuu qaba stimulating challenge kiyya challenge gara fuulduraatti na kakaasuu fi na jabeessu jedhee amanuu danda'u qabaata jechuudha inni bira strive for understanding inni kun maal irratti xiyyeeffatu waa wayii hubachuudhaaf strive ta'uu qaba kan bololu ta'uu danda'u hubannaadhaaf takka waa adda baafachuuf kan bololu ta'uu danda'u qabaata keep curiosity alive yeroo hunda curiosity kan eeguudha curiosity jechuun waan haaraa hunda baruudhaaf sammuun kee maal ta'uu qaba jira open mindedness ta'uu qaba jechuudha curiosity psychology irratti chapter 5 keessatti ni jira curiosity means having open mindedness to learn every new thing jechuudha waan haaraa kamuu baruudhaaf sammuu banaa taate qabaachuu remain patient with what complexity wantoota wal xaxaa fi akkasumas immoo mudannoolee ulfaatoo saniif maal qabaachuudha patience takka ummatu obsa qabaachuudha are ready to what invest time to overcome confusion isa mudatu saniif immoo yeroo aarsaa godhuudhaaf qophaa ta'uu danda'u qabaata jechuudha inni bira basic judgments on evidence ammallee inni maal irratti kan hundaa'e ta'uu qabaata xiyyeeffannaan isaa ragaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba malee waanuma namarraa fuudhan kafiigu ta'uu qabu jechuudha rather than what personal preferences waan namarraa fuudhu osoo hin taane waan hundee ragaa hundee wayii qabu takka'u ragaa authority qabu nama beekumsa qabu tokkorraa ragaa fudhateen deemuu qabu malee personally homa isatti fakkaate san preference takka'u ilaalchuma isa fakkaate ka deemu ta'uu qabu jechuudha differing judgments whenever evidence is insufficient ammallee judgment murtii differ gochuudha dhaabuu yookaan dhiisuudha yoo maal ta'e yoo evidence inni qabu sun insufficient ka isaaf ta'u taate evidence nan qabu kun insufficient ida kanaafu an decision gochuun qabu murtii murteessuun qabu maal godha malee evidence kiyya kana akka inni sufficient na ta'uuf weight fi number evidence kiyya kana guddifachuu qaba jedhee guddifachuuf yaaludha malee evidence insufficient taate xiqqoo number fi weight dhaan xiqqoo taate san qabatee gara decision akka gara murtii kafii gumti jechuudha the revised judgments when new evidence reveals error jedha evidence tokkorra dhaabbate evidence wahirra dhaabbate evidence sanin judgment wayoo kan godhu taate murtii wayoo ka decision wayoo kan godhu taate ergasi new evidence argata new evidence isaa sun immoo evidence inni kaleessa judgment godheen sun akka irarii ta'e garsiisa akka irarii ta'e argataanan evidence haarawa kana fayyadamee maal revise gochuu danda'u qabata judgment evidence kaleessa radhaabbatee godhe san kan haaromsuu danda'u ta'uu qabaata malee sirriidha kun hin barbaachisu kun qaama dhufe soba maali jedhee waan kiyya kaleessa dalageen diiguu kaleessa dalag sirriidhaan irra deebu amma jedhee kan wallaala ofii takka'u dogongora evidence inni kaleessa irra dhaabbatee judgment murteesse sun new evidence amma dhufe detect godhe takka'u mul'ise kana ufirraa maal gochuun qabu refuse gochuun qabu fudhateetiniin bifa haarawaan judgment kaleessa murteessan new evidence kana irra dhaabbatee maal gochuu danda'u qabaata establish gochuu danda'u qabaata jechuudha inni itti aanumotu are interested in what others people's idea ammallee nama yaada namni biraa kennuuf interested ta'e fedhii qabaatu qaba malee yaada namaa dhageeffatu kan jibbuu fi kan hifatu yoo kan ta'u taate critical thinker jedhamu jechuudha even when they tend to what disagree with the other person yoonif even yaada namicha sanii wajji walii hin galle warri critical thinker yaada namaa dhaguudhaaf fedhii guutuu qabu jechuudha takkaa'u qalbii guutuu
kennuuf gammachuudhaan dhaga'u yaada nama even namni sun yaada isa aarsu yaada faallaa isaa fi yaada isaa akka malee criticize godhulee dubbatan isaan qalbii guutuu fi qaama guutuudhaan namaaf dhageeffatu jechuudha. Akkasumas recognize that extreme views isaan kun ammallee maal recognize godhani extreme views whenever conservative or liberal jedha are seldom correct jedha. Kanaafuu isaan suni waan sirrii argachuudhaaf extreme view takka ilaalchota hedduu takka kan qabanidha jedha. So they avoid them waan akkasiisan waan maal isaan godhan seldom correct san akka isaan hin argan isaan godhan conservative fi liberal waan jedhamu kana ofirraa maal godhani avoid godhani practice fair mindedness kan jedhamu practical fi akkasumas immoo sammuu bal'ina dhugaa akkasumas seek balance view isaanii sunillee maal ta'uu qaba akka warra critical thinking balance kan ta'uu qaba malee imbalance view kan hin qabnedha jechuudha. Practice restraint or controlling their feelings ammallee feelingi isaanii kan namarraa qabatanidha takka uummatu kan namarraa dhoorkatanidha jechuudha. Rather than what being controlled by them isaan kun feelingiidha warra hoogganamoo osoo hin taane warra feelingii ofii hoogganuu danda'an jechuudha. Critical thinker warra feelingiin isaan masakee deemuu osoo hin taane warra feelingii isaanii masakee takka'u akka farda lugaamatti masakanii lugaamanii deemaniidha jechuudha. Kana jechuun feelingiin dominant isaan godhu osoo hin taane isaantu feelingii tana control and dominant godhuuf jala qabate deemanii jechuudha. Akkasumas immoo thinking before acting waan tokko osoo gochaan hin agarsiifne yeroo dheeraadhaaf for persistent time or for a long period of time itti yaadanii erga itti yaadanii booda suuta gara decisionaatti kan darbanidha jechuudha. Wantoonni amma isinii hime kuni future takkaa'u characteristics namni tokko erga critical thinker jedhamee mul'isuudha takkaa'u ibsuudha yookaan immoo nam tokko critical thinker jechuunidhaaf amaloota amma isinitti hime kana jalqabarraa hanga dhumaatti yookaan irratti argitan taate namni suni critical thinker persanii jedhama. Yooniif immoo amaloonni kun irratti hin mul'anne ordinary persaniidha malee critical thinker persanii hin jedhamu jechuudha. Kanaafuu erga kutaa kana keessatti amaloota nama critical thinker tahee barre yeroo itti aanumuutu faallaa nama amala critical thinker hin tahini barraa takka umuutu amala nama critical thinker hin taane kan barru ta'a. Kanaafuu toppikiin yeroo itti aanu nuti yoo rabbi fedhe fayyaa nuu kenne itti walitti deebinu basic traits of uncritical thinker kan jedhudha. Haga paartii kana walitti deebinu nagaa nuuf tura isiniin jenna. Galatoomna.